Akkam jirtuu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa kabajniif jaalalli keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti sinaago jechaa oduu kan isinitti mu'aan marsabaati. Kaaba Oromiyaa godina Walloo bulchiinsa magaalaa Kamisee Qalloo biratti milishaan Bilxiginnaa ofumaa wallolaa akka bulte jiraattonni madda nageenyatti himanii jiru. Shaneen Qalloo gadi waan jiraniif deemtanii eeguu qabdan jechuun achitti erganii booda milishoonni achi jiraachuu isaanii ilaaluuf bulchitoonni godinaa milishaa nama muraasa cheeggochuuf yeroo dhaqan walitti rifatuun dhukkaasa walirratti bananii miidhaa walirraan akka gahan maddi keenya kun ni dubbatu. Naannoon Amaaraa olola maqaballeessin godinni Walloo Kamisee akka diigamtuuf irratti hojjechaa jira. Ololli naannoon Amaaraa amma akka haaraatti afarsuu eegale ummatni godina Walloo Kamisee Tigraayin walii galee jira kan jedhu ummaticha irratti tarkaanfiin mootummaa sirna nafxanyaa kanaan akka irratti fudhatamu gochaa jira. Naannoon Amaaraa lola kana ofumaa dheessee baqataa osoo jiru ummata godina Walloo Kamiseetu Tigraay walii galee dafanii akka Walloo seenan kan godhaa jiru isaanii jechuun olola maqaballeessin ummatni keenya akka miidhamu gochaa jira. Kana malees ummatni kun duula diduun isaanii kaayyoon isaanii walii galtee Tigraayin qabaachuu ibsa jechuun fakkeessuun olola cimaa ummata irratti gaggeessaa jiru. Oduu keenya gama birootiin lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa Saasiigatti tarkaanfiin waboodhaan fudhatamuu qulqulleeffannee jirra. Tarkaanfii kanaan yaaddoo guddaan qaamolee mootummaa godinichaa dhuunfachuudhaan sodaaf jecha magaalaa Naqamtee keessatti illee sochii ummataa galgala kana dhorkuu mirkaneeffannee jirra. Tarkaanfii har'a fudhateen waboon aanaa Saasiigaa Baaloo Bareedaa magaalaa isaa dhuunfachuudhaan eeramee jira. Tarkaanfii har'aa kanaan waraana mootummaa irraa namooti hedduun ajjeefamuu meeshaa waraanaa hedduunis waboodhaan dhuunfatamuun eeramee jira. Saasiigaa magaalaa Naqamteetti dhiyoo yoo taatu sodaan guddaan waraanni mootummaa magaalaa Naqamteen dhuunfatameera. Gama oduu biyya alaatiin immoo hooggantuun jaarmiyaa gargaarsa Ameerikaa USAID Samantha Power gameessa siyaasaa gamtaan Afrikaa gaanfaa Afrikaatti bakka buuse pirezidaantii duraanii Naajeeriyaa Olusegun Obasanjoo waliin wal arguun dhimma waraana Tigraay irratti mari'achuu ibsanii jiru. Samantha Power miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti akka barreessanitti Itoophiyaa keessatti waraanni hammaataa deemuu isaatiin kanneen rakkoo guddaa keessa jiraniif deeggarsi hatattamaa gufuu tokko malee akka qaburratti walii galanii jiru. Samantha Power barreeffama isaanii keessatti pirezidaantiin duraanii Naajeeriyaa waliin wal arguun waan gaarii fi murteessaa akka ta'e himan. Itoophiyaan imbaasii ishee biyya kaaba Afrikaa Aljeeriyaa jiru cufuuf murteessuu ishee imbaasichi guyyaa kaleessaa beeksisee jira. Imbaasichi gama fuula miidiyaa hawaasummaa isaan akka beeksisetti imbaasicha cufuuf sababni dhiibbaa weerara kooroonaa vaayirasii diinagdee Itoophiyaa irratti uumen ta'uu ibse. Imbaasichi kana haa jedhu iyyuu malee Itoophiyaatti walwaraansi sababa mudateen dinagdee biyyattii balaa hamaaf saaxiluun isaa beekamaadha. Egaa daawwattoota keenya oduulee alaa fi keessaa qindeesse kan isin biraan gahaa ture anu marsabaati. Gama ogummaa teeknikaa fi editariin kan nufaana ture Mu'ee Callaadha. Qophiilee madda nageenyaa tanneen hafte waliin turtii gaarii.